Nagaan waaqayyo hunduma keessaniif bakka jirtanitti isiniif baay'atu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya har'as kunoo ogeessota istiidiyoo mara waliin ta'uudhaatiin qophii keenya qorannaa macaafa qulqulluu kan yeroo hundumaa torbanitti yeroo tokko karaa chaanalii Itoophiyaa isiniif dhiyaatu qabanneetu jirra haga xumura qophii keenyaatti waliin akka turtan asumaan isin affeerra. Keessummoonni keenya guyyaa har'aa amma keessummaa qofas miti warra manaa ta'aniiru barsiisaa Sanbatoo Abbabee fi Abdii Mulaatu gidduu keenyatti argamu baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nuti. Tole galatoomaa jechuun barbaada. Egaa qorannaan keenya guyyaa har'aa kutaa 11ffaa irraa geenyeetu kan nuti jirru mata duree guddichi guyyaa har'aa walii wajjiniin qorannu rakkoolee akka wanti tokko hin milkoofneef nu danqan jedha. Jireenya keenya afuuraas ta'e kabiraan akka hin milkoofneef rakkoowwan gufuuwwan jireenya keenya keessatti gaafa nu mudatan akkamittiin carraawwan sana garagaariitti jijjiirra ka jedhu macaafni qulqulluun maal nu gorsa maal nu barsiisa ka jedhu walii wajjiniitiin guyyaa har'aa kan nuti qorannu macaafa qulqulluu keessaa heertuu tokko dubbiseen sana booddee Sanbatoo Abbabee kadhatanuuf godheetu gara bal'ina qorannaa keenyatti fufna. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 3 haga 5 ka jiru. Kana malees immoo gidiraan obsa akka fidu beeknee gidiraan nutti dhufes gammachuudhaan in himanna. Obsi qoramanii ba'uu fida, qoramanii ba'uunis abdii fida. Sababii Waaqayyo jaalala isaa isa karaa hafuura qulqulluu nuuf kenname garaa keenya keessatti dhangalaaseef abdiin immoo nu hin leeyyaasisuu jedha. Ameen. Sanbatoo wajjin kadhata godhanna. Baay'isnee guddisnee si galateeffanna ulfina qabeessa araara qabeessa qulqulluu kan taate abbaa keenya. Jireenya tokko keenya bar'uu keessa manamaaf qulqulluu irratti eeddee har'a geenye qalbii akka jijjiirrannu siin akka galateeffannu waan sirraa barbaannu immoo akka si kadhannu dhugaa kitaaba qulqulluu keessa jiru immoo akka qorannuuf carraa kana waan nu laatteef maqaa Yesuusiin bara baraan ati eebbifame. Ameen. Galanni dabarsiif haa ta'u. Ameen. Saatii kana nuyi namoota ogeeyyii beektota taanee miti bakka kanatti kan argamne. Sagaleen kee garuu warra dadhaboota kana keessaan darbuu danda'a. Waaqayyo cubbamoota dadhaboota kana keessaan hin hojjeta inni dhiyaanne. Maqaa Yesuusiin argamuu keetiin sagalee kee akka nuuf ibsitu. Hordoftoonni sagantaa keenyaa bakka jiranitti yommuu isaan foddaa televezyiiniidhaan sagantaa kana hordofan wanta nuyi addanaa dubbannu ati immoo keessa jireenya isaanii seenii akka inni jijjiiru abdii isaanii akka haaressu gufuuwwan jireenya isaanii mudate hunduma amantiidhaan mo'anii akka keessa darbaniif akka isaan gargaartuuf jaalala kee haa ta'u. Ameen. Waan hundumaatti jalqabaaf xumura ta'e nu geggeessi. Ameen. Maqaa lama kee gooftaa Yesuusiin. Ameen. Sambii galatoomii waaqayyo isaa eebbisuu jechuun barbaada. Qorannaan keenya har'aa baay'ee dhugaa dubbachuuf gadi fagoodha. Yenuma ammoo gorsa baay'ee nuu kenna har'a jechuudha. Yeroo tokko biyya lafaa kanarratti namoonni abdii kutatu. Gufuuwwan baay'een isaan mudatanii akka isaan hin milkoofneef yeroo tokko rakkoon gufuun chaalenjiin nu mudate haga dhiibne yeroo nuyi kana booda homa gochuu hin dandeenyu jennee obsa keenyas fidnee humna keenyas fidnee tuqaadhaan immoo wanta itti jirru goolabnu baay'eetu jira jechuudha. Bu'uurumarraa akka heertuu keessaa dubbifanne dhumarratti kan inni jedhu abdiin nama illee yaasisu jedha. Abdiin nama hin leeyyaasisu. Waaqayyo abdii baay'ee nuuf kenneera. Nama abdannee nami wanta nu abdachiise wanta waadaa nuuf gale sana haalaan danqamee nuuf raawwachuu dhiisuu danda'a. Utuu nu gargaaruu barbaadu utuu keessisaa garaansaa nuu quuqamu nami waadaa nuu galee nuu gochuu dhiisuu danda'a. Garuu Waaqayyo waaqa akkasii miti. Waaqa utuu lafti kuniif samiin kun jiranii haalota hundumaa jijjiire waaqa gufuuwwan jireenya namaa keessatti mudatan akka carraa gaariitti namaa jijjiirudha. Isa kana keessatti maal goonaadha qorannaan keenya guyyaa har'aa yeroo qomqabaawwan nu mudatan yeroo rakkinni nurratti tuulamu yerootti wanti hundumtu akka tulluu guddatee dura keenya dhaabbatee darbaa nu dhawwatu maal goonaa akkamittiin haalota nu daangessuuf imala keenya gara fuulduraa dhorkuuf dura keenya dhaabbatan gaaffii keenya hibboo keenya rakkina keenya akkamitti chaalenjii keessatti chaalenjiiwwan sana
gara carraa gaariitti jijjiirree keessa darbinaa ka jedhu irratti xiyyeeffanneetu jechuudha. Guyyaa har'aa kan nuti qorannu mee abdii gara abdiitti hin deebi'a. Obomboleettiiwwan jireenyaa akka ammaraa dubbadhe chaalenjii rakkinoonni garaagaraa yeroo isaan nu mudatanii akkamitti waan sana keessa darbinaa macaafa qulqulluu wajjin wal qabsiistee yaada kee meenuuf qoodi achirraati eegalla. Gooftaan si abdachuun jaalladha. Ayyaana isa nuuf baay'isee ammas torbee lammaffaadhaaf akka wal agarru isa godhe Waaqayyoof galata jechuun barbaada. Akkuma obboleessi koo jedhe obomboleettii jireenyaa kan jedhu yookaan macaafa Maarqos boqonnaa 4 gaafa dubbisnu lakkoofsa 35 kaasne gaafa laallu gaaf tokko bartootatu Kiristoos Yesuus bartoota isaa wajjin bidiruudhaan deema ture. Utuu bidiruudhaan deemu dugda duuba jira turedha. Seenaan kuni dugda duuba bidiruu sanaa ciisee ture. Isaan garuu hin agarre ture. Gidduutti obomboleettiin bidiruu isaanii raase baay'ee abdii kutatanii turanidha. Bartoonni baay'ee abdii kutatanii turan jedha. Garuu Kiristoos Yesuus isin ammam maaliif mamoo taatu qilleensa kana amantii amma ija sinaa kan jedhu kaasaa jechuudha. Walumaa gala ulaa kanatti kan inni kaasu obomboleettii jireenya namaa raasu keessatti Waaqayyo dinqii akka inni hojjetu agarraa jechuudha seenaa kanarraa. Bakka itti namni abdii isaa kutatetti yeroo namni abdii dhabuu keessatti kufu keessatti illee Kiristoos Yesuus haala dhukkubbiif haala kasaaraan yeroo namatti dhaga'amullee waa'een Waaqayyoo shakkuu jalqabuu akka nu hin qabne nuuf kaasaa jechuudha. Jireenyi wallaansoo yennaa ta'eyyuu rakkoowwan garaagaraa kan abdii nu kutachiisan kan danqaa nuti taa'e yennaa jiraatan illee obomboleettii yookaan haala rakkina jireenyaa keessa yoo jiraanne iyyuu Kiristoos Yesuusitti abdii kutachuu akka nu hin qabne. Kiristoos Yesuus haala hundumaa keessatti yeroo namni abdii kutate jedhu yeroo namni tuqaa isa dhumaarra ga'ee jedhu Kiristoos Yesuus akka inni argamu kaasaa jechuudha. Akkuma kana ulaa kanallee kan jiru Kiristoos Yesuus yoo argamu baates yeroo hundumaa amanamaadha. Kiristoos Yesuus haala hundumaa keessatti amanamaa akka ta'e amanamummaadhaan akka inni jiraatu kaasaa jechuudha. Kanaaf haala danqaawwan jiran hundumaa keessatti gara Kiristoos Yesuusiin dhufuu akka nuyi qabnu. Bartoonni yeroo sana Kiristoos Yesuus duuba jira isaan garuu maalidha waa'ee Kiristoos Yesuusiin hin beekne ture yookaan amantii gaasatti hin qabaanne ture jechuudha. Kiristoos Yesuus garuu wal'aansoo jireenyaa hundumaa keessatti tokko tarkaanfii jireenyaa keessatti nama gargaaruuf qophaa'aa akka ta'e hubachiisa jechuudha. Thank you. Galatoom isaan waa jechuuf kaati. Iddoon kun baay'ee nama dubbachiisa. Waa'een obomboleettiin jireenyaa kun jechuudha. Keenya wajjiniin wal qabata waan ta'eef. Gaaffiin guddaan akkamitti bartoonni nama sila hin ceenattiin jedhe. Kan waa'ee galaana sanarra galgala sana imala galgala sanaa kana ajaje isadha. Indeemna gamatti ceena kan jedhe kitaaba qulqulluu keenya yommuu dubbisnu Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 35 irraa ijoollee gamatti ceenadhee bidiruutti kan isaan naqee wajjiniin deemaa jiran isa jechuudha. Rakkinni isaanii inni guddaan yommuu obomboleettiin sun ka'ee iji isaanii isa hin ceene jedhe ittiin jedhe sana osoo hin taane rakkina sanarra ta'e jechuudha. Bubbee sana jechuudha. Rakkinni keenya rakkinni amantoota har'a inni guddaan kana jechuudha. Hundi keenya kana abaluufaa akkasiidhaan fooyyee qabna jennee namoota adda qooduuf miti. Hundumti keenya jechuudha. Fakkeenyaaf mana keenya keessaa yeroo rakkinni nutti dhufu irra caalaa isa amananne sana dhiisneetu gara rakkina sanaatti xiyyeeffanna jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bidiruu sana keessa rafaa ture. Luk bidiruun suni haalaan garmalee amma camti turte. Inni garuu rafa. Isuma sirrii rafa malee mee akkam taate mee har'a amantii mashiin qoree ilaala bartoota kana jedhee miti kan inni ciisaa yeroo jechuudha. Hojjetaa olee dadhabaa olee uma rafe jechuudha. Isaan garuu hin raafamu. Bidiruu sana irratti immoo waa'ee galaana waa'ee bidiruu tasgabbeessuu muuxannooni amma akka inni hin fayyadne Phexros fa'a irraa beekuu dandeenya jechuudha. Jarreen kun warra laga Galiilaatiin waamamanii ture. Phexros fa'a, Yohaannis fa'a, Yaaqoob fa'a muuxannoo isaan bishaan irratti qabanii kan Yesuusiin caala akka lafaatti akka namaatti yoo ilaalte. Garuu maaliin goone muuxannoo isaaniitti fayyadaman jalqaba. Amma jalqaba akkuma duraan kaasuu namni tokko mana keenya keessaa yeroo dhukkubsate maa inni jalqaba. Klinikiin tokko iddoo akkasitti banameera hospitaalli akkasii tokko akkas ta'ee waan wayyuu abaluu bira wayyaa rakkinni goone kan jalqabaan jilbeenfannu rakkinni achitti dhaga feelariitiin iddoon kufaatii keenya jechuudha waan hundumaa mana kimii geessuun gaariidha Yesuus iyyuu lafatti tufee namicha jaamaa sana fayyisee haqi dhiqadhu saalifamitti dhee ergeera
ka jalqabaa waaqayyotti laachuudha jechuudha. Rakkinni nu mudatu miti, bubbeen hin ka'u miti. Kuni dirqama jechuudha. Bubbeen har'a jira. Boris jira. Yooma bubbeen kun kan jedhuu fi gaafa Yesuus dhufee qulqulloota isaa fudhatee deemu. Yerusaalem ishee haaraa keessa bubbeen sun hin jiru jechuudha. Kanaaf tokko eenyutu hin deemnatti hin jedheedha. Isa isaan waamee irraanfatanii jechuudha. Ka jalqabaa rakkina irratti xiyyeeffatanii jechuudha. Yesuusiin hamma isaan faana jiraachuusaa irraanfatanitti gahan. Dhumarratti koo filannoo isa dhumaa ta'e. Filannoo isa dhumaa ta'e. Maarqos boqonnaa afur yommuu dubbistu utuma isaan wacanii utuma isaan waan qaban galaanatti darbataniiti akka duumessa wayii ture miti. Qaban erga fitanii. Balaqqeessi wayii gaafa hin ciisachi irra fa Yesuus. Ande as keessadha gara Yesuusiin naqan. Akkamitti bilisi qabe sitti tolaalan. Dhumuun keenya sindinquu. Sindinquu jedhan jechuudha. Luka amma isaanii amma balaqqeen wayii dhufutti Yesuus isaan faana jiru jiraachuu isaa inni irraanfatanii jechuudha. Yeroo baay'ee rakkina keenya keessatti, dhiphina keenya keessatti, qorumsa keenya keessatti Yesuusin irraanfannee eega yaalinan keenya dhumee booddee kan maaloo mee kottaame maaloo irraanfannee Waaqayyoon kadhannaa. Baay'een keenya akkuma kana goona jechuudha. Waaqayyoon nutti araarama. Rakkina keessattis bal'ina keessattis kan jalqabaa kan ta'uu qabu Yesuus jechuun barbaada. Galatoomii seenaan kun waa baay'ee nama yaachisaa garuu xiyyeeffannoo waan kanaa gufuuwwan nu mudatan hundumaa keessatti gara Yesuus laaluudha. Namoonni amantiidhaan gara Yesuus laalanii dhugaa dubbachuuf salphatanii beekan hin jiran. Nullee har'a jireenya keenya keessatti bubbeen jira, obomboleettiin jira, gaarri jira, tabbi jira, hallayyaan jira. Bu'aa bayii kana hundumaa keessa darbina jechuudha. Haalota nutti ulfaatan kana hundumaa keessatti garuu ija keenya yeroo hundumaa gara isa nuuf fannifame gara gooftaa Yesuus ilaaluu akka qabnu. Bartoonni gooftaa yaalii mataa isaanii erga fixanii booda yaadatanii jechuudha. Jireenya keenya keessatti Yesuus lakkoofsa tokko ta'uu qaba yeroo hundumaa. Isa kana akka goonuuf Waaqayyoon nu gargaaru. Isaan biyyasumaan gara keetti hin deebi'a. Kutaa xaanuu keessatti immoo Maarqos boqonnaa 5 keessatti seenaa qorannaa keenya kana duraa keessattis waa'ee waan kanaa kaasneerra. Wangeelli Maarqos boqonnaa 5 waan lama nutti hima. Tokko waa'ee intala Yaayiroosii fi dubartii uffata Yesuus tuqxe tokko. Yeroo tokko namoonni amantii kana umuriidhaan tilmaamu baay'ee Yesuusitti dhiyaachuudhaan chaalenjiiwwan jireenya isaanii moo'u hariiroo dheeraa gooftaa Yesuusii wajjin qaban hariiroo dheeraa mana Waaqayyoo keessatti dabarsaniitiin namoonni madaalan hin dhibanii jiru jechuudha. Iddoo kanatti kan nuti arginu dubartiin ormaa tokko dubartiin biyya kanaan tokko waggoota 12 dhiigi ishee ka dhangala'ee rakkina guddaa chaalenjii guddaa ka argite nama faana nama wajjin jiraachuu rakkinni ishee dhukkubi isheen sun maatii ishee irratti dhiibbaa akka geessisu hawaasummaa isheen namoota wajjin hin qabdu keessatti qof galeettii nama akka isheen taatuu fi wanta ishee rakkisaa turedha. Dubartiin kun guyyaa ta'e tokko gufuu kana yaaddoo ba'aa waggoota 12 baatte kana furmaata argachuudhaaf gara Yesuusiin dhaqite. Mee seenaa dubartii kanarraatii maal baranna? Waan hedduu nu barsiisa seenaan dubartii kanaa jechuudha. Akkuma kakaastee namoota hedduutu faana ture Yesuus faana. Seenaa dubartittii buurumarraa kaasuudhaa fi wanna qabdu hundumaa amma dubartii tokkotti laguu yommuu dhufu guyyaa 3-4 kan irra turu hamma makkanni isaan rakkisu beeku jechuudha dubartoonni. Dubartiin kun garuu waggoota 12 jireenya ishee keessatti waggaa 12 guutuu guyyaa hundumaa dhiigni ishee hin dhangala'aa ture. Kitaaba tokkorraa namoonni maa jedhu dhibeen isheen sun gadamee kaansarii gadameessaa hin ta'in hin hafu. Dhibeen isheen ittiin dhiphachaa turte jechuudha waggoota 12 sana jechuudha. Waan qabdus immoo fixxeedha wangeelliin soboonna ta'eef. Waan qabdu hundumaas ogeessota lafaatti fixxee iddoo ispeeshaalistis akkasii jedhu iddoo akkasii ogeessas akkasii jedhu isa aadaa inni ammayyaa ishee namni waan hundumaa egaa haxaattee booddee wanta Yesuus Galiilaa keessatti hojjetu Yerusaalem keessatti wanta inni godhu dhageesse jechuudha. Sana booda maal gooti dubartiin kuni nannaqaa gara isaa jibbaata isa dhambeetan jibbaata isa xumuraadha baatee yommuu isheen deemtu gara Yesuusiin mul'attu tuuta baay'eetu faana ture. Namoota hedduutu faana ture. Phexros fa'aa qofa miti. Isaan nama 12dha. Isaaniin alatti akkuma ati yoo kaasufette mucaa Yaayiroos dhukkubsattee naanitu
waamuu dhaqan. Utuu achi dhaqaa jiru itti dhufte isheen immoo karaatti argatte. Hafuura waan dhageesseef jechuudha. So gaafa faana buutu haalli ishee dhaabbattee haasofsiisuudhaaf hin mijatu waan ta'eef tuuta sana keessa akkuma taate uffata isaa hidhattee turte jechuudha. Na fayyisa jettee waan amanteef battalatti lolaan dhiiga isheetiin dhaabbateedha. Yesuus sana booddee eenyuun natti bu'ee Pheexroos fakkatti kolfuu wayii taane gooftaa hin gooftaa maanni hin fakkaatu akka nama gabaa keessa deemee natti hin bu'ini fakkeenyaaf magaalaa kana keessatti baasii yaabbannaa miti yeroo baay'ee baasii kana keessatti natti hin bu'ini hin jettu nama irra hojjetamaa dhiibamaa mobaayilii sitti laachaa maal ta'ama deema. Gaafa Yesuus akkas jedhu Pheexroos faan tuuta kana keessatti akkamittiin gaaffii akkasii gaafata. Tuuta nama kana argituu moo? Natti bu'emaa jettaa. Yesuus garuu maa jedhee lakkee isatti tuqaatii isa kan biraa miti humnatu ana keessaa maal ta'e? Ameen. Haaleluyyaa. Ameen. Humna Yesuus keessaa baaste jechuudha. Namoonni baay'een Yesuusin tuttuqaa turanii, adeemsa isa dhowwaa turanii, dhiphisaa turan. Wanti dubartii kanatti rakkoo cimaa ture garuu, wanti ishee rakkisaa ture garuu eega manaa baatee gachi geessee warra itti naanna'ee jirutu akka isheen daftee Yesuus bira hin geenye akka isheen hin turre dhorke jechuudha. Waaqayyo nutti araaramu. Ameen. Nu amma Yesuusitti dhiyoo jirraa, wangeela beennaa, hin barsiisnaa, hin lallabnaa, hin faarfannaa, waldaa keessatti hin tajaajilla jennee yaadna jechuudha. Tarii namoota meeqatu sababa keenya danqame ta'a. Namoonni baay'een waldaayyuu dhufanii warra waltajjiirraa iddoo aarsaa tajaajiluun olitti kan tajaajiluudhaa malan tarii sababa koof sababa keenya kan hanqatan meeqatu jira ta'a. Fayyuu kan barbaadu meeqatu sababa keenya hafee ta'a. Waaqayyo nutti araaramu. Waan isheen goote garuu manatti murteeffattee baate jechuudha. Hin fayyisatu. Kan fayyise immoo namoonni baay'een eegasii eega isheen tuttee booddee waan ajaa'ibaa bira akkasumatti bira deemaa ture qaqqabuu jalqaban Yesuusiin hin fayyinedha. Maaf jennaan akkeessuudhaan miti amantiin. Yeroo darbee barnoota 8ffaa keessatti amantiin hin ergifamu inni waa'ee durboota kurnanii sana kaasne. Liqeeffatamu. Amma immoo akkeessaadhaan miti. Eeguu akka baluutti akka dubartii kanaatti hin tuqadha. Namoonni tuttuqan hin fayyifne. Maaliif isaan teesti gochuudhaaf yaalii geggeessuudhaaf hin fayyisamoo hin fayyisudhanii tuquu yaalan malee fayyinaaf miti jechuudha. Isheen garuu uffanni isaa yoo hin qabeeyyuu maal na godha? Na fayyisa. Turtii miti jechuudha. Turtii miti jechuudha. Amma fakkeenyaaf Yihuudaan hin bade. Hin bade jechuudha. Namni ta'e tokko garuu eeggate xumuraa biyyumti lafaa ajjeesuudhaaf fannootti baaftee fannoorra taa'ee fayyanii tokko immoo. Maal jenna? Yoggaa sadii walakkaa Yesuusii wajjin wacciitii tokkotti iddoo tokkotti waan hundumaa wajjiniin dabarsanii inni hin bade. Inni tokko immoo fannoorra taa'ee amaneetu fayye jechuudha. Itti fufuu dandeessa. Gaariidha. Seenaa dubartii kanarraa wanti nuyi barannu kaleessa dheengadda waa'ee Kiristoos Yesuusiin dhageesseeti ta'uu mala, beektis ta'uu mala, garuu fageenya irratti duwwittii beekuun gahaa akka hin taane irraa barraa jechuudha. Maal goote itti dhiyaachuu akka qabdu jechuudha. Tuutuma sana keessaa itti dhiyaatte fageenya irratti fayyuun gahaa akka hin taane waan of amansiisteef amantiidhaan itti dhiyaatte akka isheen tuqxee agarraa jechuudha. Arras nuunis maal gochuu qabna? Akkuma obboleessi koo barsiisaa Sanbatoo asii kaasee gara Kiristoos Yesuusitti dhiyaachuu qabna. Namootas gara Kiristoos Yesuusitti akka dhiyaatanii fi maal ta'uu danda'u qabna? Nooraa ta'uu danda'u qabna jechuudha. Yeroo sana bartoonni namoonni tuunni suni akka dubartiin sun Kiristoos Yesuusin hin tuqneef akka ishee ittiin dhiyaanneef baay'ee danqaa turan. Garuu isheen murteeffattee waan manaa siree ishee irraa manaa murteeffattee baateef fayyina gaafuma sana fayyiin gala waanta jettee murteessiteef tuuta sana keessaan uffannaa Kiristoos Yesuus jedha. As keessatti maal jedhaa? Uffanni Kiristoos Yesuus addan turreedha. Uffanni Kiristoos Yesuus uffatuma noormaalii akka ta'e jechuudha. Garuu amantiin isheetu uffata Kiristoos Yesuusiin adda godhe jechuudha. Kanaaf iyyuu nuyis fayyina keenyaaf fagoorra dhaabachuu akka hin qabne Kiristoos Yesuusitti dhiyaachuu akka qabnu namoota kan biroollee gara Kiristoos Yesuusitti akka dhiyaatan gochuu akka qabnu itti dabaluu barbaadetan. Thank you. Galatooma Waaqayyo sinaa eebbisu lachuu keessanii jechuun barbaada. Ani seenaa kana yeroo laalu waan baay'ee na ajaa'ibu tokkotu jira. Innis inni namni yoo garaa isaarraa murteeffate Yesuusiin arguun barbaada murteessinaan haalli kamiyyuu nama daangisuu hin danda'u. Yoo dhugaa haasofne dubartii amma seenaa ishee ilaalaa jirru kana haalonni isheen keessa jirtu baay'ee ishee daangessu.
Aadaan isheen keessaa dhalatte ishee daangessa. Sabi isheen keessaa dhalatte ishee daangessa jechuudha. Herreguma kamiitiin iyyuu gara Yesuus dhufee nama oolmaa akkasii argatu dheettee yaaduuf si rakkisaa jechuudha. Garuu mana ishee teesseetu. Dubartiin kun Yesuusin sana dura argitee hin beektu. Garuu waa'ee isaa moo dhageessee moo beekti. Yesuus hojii akkasii hojjeta ka jedhu odeeffannoo gurra ishee keessaa qabdi jechuudha. Teessee mana isheetti ani isheenuu kan isheen yoon tuqee nan fayyadette carraa isa wajjin waa haasa'uu kan qabne. Haalonni baay'een akka ishee daangessan gufuu baay'een. Danqa baay'een akka jira waan beektuutii fi murteeffatteetu ani namicha kana bira deemee yoon shaashira wayyaa isaa tuqee nan fayya. Yaaddaniittu amantii akkamii jettanii yaaddu kun? Amantii guddaadha jechuudha. Torbee lama dura qorannaa keenya yeroo qoranni kaasaa turre. Namoota amananii gara Yesuus dhaqanii Yesuus wanta isaan barbaadan hundumaa isaaniif kennaa ture. Namoota dhukkubsatanii dhukkuba isaaniif fayyina barbaacha amananii dhaqan Yesuus isaan fayyiseera. Namoota hospitaala garagaraatti abbaa qorichaa baay'ee biratti dhibeen isaanii fala dhabee nama akka dubartii kana hunduma isaanii Yesuus fayyiseera. So tuqaatiin immoo tuqaatii sirriidha jechuudha. Tuqaatii sirrii tuqnee fayyuu akka dandeenyuuf hunduma keenyaaf Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isuun barbaada. Egaa haga ammaatti nu wajjin turuu keessaniif Waaqayyo hunduma keessanaa eebbisoonna mee gidduutti immoo boqonnaa fudhanneetu walitti deebina. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Walitti deebinee jirra kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenya kutaa macaafa qulqulluu keessaa mata duree jireenya keenya keessatti rakkoowwan gufuuwwan gaafa nu mudatan gufuuwwan rakkinoota nu mudatan kana akkamitti gara carraa gaariitti jijjiirachuu akka dandeenyu Waaqayyoof sagaleen Waaqayyoo maal nu gorsu maal gochuu qabna ka jedhu irratti kan nuti qorachaa jirru seenaawwan namoota garagaraa amantiin isaanii kutannoof cichoominni isaan haga dhumaatti qormaataaf rakkinoota isaan mudatan keessatti dhaabatanii Waaqayyoon eeggatan kallattii isaan ittiin Waaqayyoon barbaaddataa turan irraa barumsa gaggaariidha kan nuti barachaa jirru. Haga ammaatti kalaallee keessatti haalonni kamii yoo ulfaatan illee garaa guutuu yaada guutuu nama murteessee Waaqayyoon barbaaddatuu fi nama amantii isaatti cichoominaan dhaabbate Waaqayyo namoota akkasiif haalota hundumaa garagaariitti akka inni jijjiiru wanti hundumtuu immoo mo'amuu akka danda'udha kan nuti ilaalaa turre jechuudha. Akkuma amma walii wajjiniin ilaalaa turre egaa seenaa dubartii sanarraa barumsa guddaadha kan nuti baranne. Haalota ulfaataa keessa teessee garuu inni amante Waaqayyo immoo akkuma amantii isheetti ishee gargaare har'as kanuma nuun jedha jechuudha. Waa hundumtuu akkuma amantii keessiif haa ta'u waan jedhuuf Waaqayyotti amantii qabaachuun kisaaraa hin qabu yaada jedhuun itti amana'anii itti fufee nama gaafa rakkinoonni danqaawwan wantoonni gufuun jireenya namaa keessatti nama mudatu ka'anii nama maqaansaa jalqaba sammuu namaatti dhufu tokkotu jira. Namni kun Iyyoobi. Iyyoob nama akkamii akka ta'e Waaqayyotu ofiisaa dhugaa ba'ee fi macaafa Iyyoob boqonnaa tokko kaasnee gaafa dubbisnu Iyyoob nama tolaa, nama qajeelaa, nama mudaa hin qabne kan inni ta'e Waaqayyo ofiisaatu dhugaa ba'ee fi jechuudha. Kanaaf namni kun nama akkamii akka ta'e tilmaamuun nama rakkisu, nama obsa qabu, nama baay'ee Waaqayyoon jaallatu, maatii isaaf jireenya isaaf yeroo hundumaa aarsaa dhiyeesse nama Waaqayyoon kadhatu. Iyyoob namoota qajeeloo jedhamanii biyya lafaa kanarraa darban keessaa adda dureetiin nama waa'insaa ka'uudha. Jireenya isaa keessa gaa Iyyoob akkuma namoonni biroo qoraman akkuma nama birootti gufuun baay'atanii Iyyoobis gufuun isa mudateera.
qormaatota Iyyoob mudataa turan keessaa Iyyoob qabeenya isaa hundaa haga dhabutti ga'eera. Qabeenya isaa duwwaa miti ijoollee isaa haga dhabutti ga'eera. Dhumarratti wanti tokkichi isaaf hafe fayyaa isaa ture. Dhumarratti Iyyoob fayyaa isaa dhabe jechuudha. Gufuu guddaa, gufuu baay'ee ulfaatu, rakkina baay'ee ulfaatu. Haalota kana hundumaa keessatti utuunni qajeelummaa isaatti cichee Waaqayyo wajjiniin jiraatu qormaatota gurguddaa lamatu isa mudatee tokko karaa haadha manaa isaatii inni gara biraan immoo hiriyoonni isaa sadan Iyyoobiin jajjabeessuu mana isaa deemaniitu seenaa tokkoon dubbisaa sana booda abdii achirratti yaadanuuf kennita. Iyyoob boqonnaa 18 lakkoofsa 21 irraatii akkas jedha. Iyyoob qormaata keessatoo jiru Iyyoobiin jajjabeessuu dhaqaniitu sagalee jajjabinaa kana kennaniif. Eeyyen qeen warra Waaqayyoo malee jiraatanii iddoon nama Waaqayyoon hin beeknes akkasiin ta'a jedhe. Yaaddaniittu nama baay'ee qormaata guddaa keessa jiru. Nama baay'ee Waaqayyo faana walii galu Iyyoob nama akkasii ta'eetoo jiru hinuma namni si jajjabeessuu dhufe namatti na jajjabeessa jettu qormaata kana reesisti gochuu sirra jira. Namuma Waaqayyoo malee jiraatutti qe'ee nama Waaqayyoon sodaanneetti rakkooma akkasiitu dhufa waan ta'eetiif obseedheetu namni si jajjabeessuu dhufe. Hojii makeenyaatti wayi. Abdii maaltu sitti dhagahama? Sambii ati achumaan itti fuftu. Seenaan Iyyoob seenaa bal'aadha. Akkuma obboleessi Qoosanbeen irraa dubbachuuf yaale Iyyoob Waaqayyoollee seeraan akka inni irraa lolee ture agarra jechuudha. Akka kan isaaf adda ba'e jechuudha. Garuu hiriyoonni isaa kuni gaafa dhaqanii qooda ba'aasaa qooda miidhama isaa kana irraa hirmaachuu miidhama isaa ittuu jabeessanii deebi'an jechuudha. Seenaa ammaarraa wanti nu agarru hiriyoonni isatti dhiyaatan kun qooda kana keessatti jabaadhu jedhanii Waaqayyoo si fayyisaanii qooda gaarummaa Waaqayyoo taasisuu ittuu miidhama isaa isatti jabeessanii akka deebi'an agarra. Kana qofas miti. Karaa gargaartuu isaati yookaan karaa dhamanaa isaati illee isheen illee maal jette qorumsa amma kana dandeesse amma immoo ofii kee fayyummaa kee dhabaa jirta abaariidhu jette. Inni garuu maal jedhee macaafa qulqulluu irraa gaafa dubbisnu macaafa Iyyoob boqonnaa tokko lakkoofsa 21 irraa akkas jedhe qullaa kun gara haadha kootii ba'ee qullaa koo biyyootti nan deebi'a Waaqayyootu kenne Waaqayyootu fudhate maqaan Waaqayyoo eebbifamu jedhe. Har'a namni qormaatuma muraasaan iyyuu Waaqayyoon hin eebbisu jechuudha yookaan Waaqayyoon hin galateeffatu jechuudha. Iyyoob garuu wal'aansoo qormaata rakkoolee ulfaataa hamaa keessa darbe qabeenya isaa dhabe daa'imman isaa hin dhabe deebee fayyummaa isaa hin dhabe wantoonni silaa isa gargaaruuf yookaan gargaartuu jechuun silaa kan wal'aansoo yookaan miidhama isaa sana keessatti kan isa gargaartu yaadaa isa deeggaru turte isheen garuu akka ittuu lubbuun isaa baduuf karaa bante jechuudha. Iyyoob garuu kan hundumaa gochuu kan dandeenye Waaqayyo isatu kenne isatu fudhate anis biyyoodhaan dhufe biyyootti hin deebi'a waan godhe hundumaatti galateeffamu jedhe gaafa seenaa Iyyoob macaafa Iyyoobiin gaafa dubbisnu Waaqayyo kadhannaa Iyyoobiin akka inni dhagaye Iyyoob qabeenyi isaa badee dachaa lamaan akka inni deebi'e isa duwwaa utuu hin taane kadhannii Iyyoob amantiin Iyyoob darbee firoota isaa akka gargaaree agarra jechuudha. Kanaaf seenaa Iyyoob irraa wanta baay'eetu baratamaa jechuu barbaade. Thank you. Galatoomii Waaqayyo isaa eebbisu. Sambii maalitti dabalta? Iyyoob jireenyi isaayyuu kitaabadha. Waan hedduu irraa baranna jechuudha. Nama rakkinni nuyi amma wanta tokko yoo nutti hidhatetu hawaara kaasa. Waaqayyottis diddagannaa arrabsinaa waan adda addaa. Iyyoob garuu kan jalqabaa qabeenya isaa dhabe. Qabeenya isaa dhabe qabeenyi Waaqayyo ijoollee naa kenneera kan malaaleen obsa kan jennetti ijoolleen isaas hin dhumte. Amma qabeenyi hin jiru ijoolleenis hin jirtu itti fufee immoo fayyummaa isaatu bade jechuudha. Nagaa lafti qabu laftiti akkas gootee nagaadhattu hin jiru jechuudha. Kana hundumaa keessatti akkuma amma abdiinis irraa dubbate maa inni warrumti hiriyoota kooteedhani guyyaa mana isaa dhaqanii torban tokko ta'an jajjabeessuu dhaqanii amma kana waan dubban gara dhumaatti baata qaba hojii makeenyaatti nama cubbamaarraa kanumatti bakka kun amaluma nama cubbamaadha Waaqayyo masii adabee kanaan ala maali abdii maalii qablaa wayii jechuudha hin jedhamu maal tokko tokko mana namaa dhannee jajjabeessuu dhannee dhukkuba gaafachuu dhukkubatti ta'uu nurra hin jiru jechuudha. Rakkinni qorumsi gaddi jechuudha. Ijoollee isaatiif illee gaddi ne bariyyoo
Honga daree ofii isaatii oduun suni qormaatii tokko toon dhumiin qormaata isa biraatu itti dabalamaa haati manaasa kan waanuma agarte illee hojjettee afaan isa keessu isheen immoo amma kun isa dhumaadha ijoolleen hin jiran qabeenya hin jiru fayyummaan qabdu hobbaafadhu itti jechuun gabaabsadhu inni kun siifa gabaabbatu waaqayyoon arrabsi dafee akka inni siif xumuruutti jechuu wayii jechuudha. Isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 4:16 kan jiru dubbiseetan yaada koo guutuun fakkaseera. Kanaafis nuyi matuma abdii hin kutannu. Namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu gadi dhumaa yoo adeemeyyuu akkuma Iyyoobiin jechuudha. Namummaan keenya inni keessaa har'aa borii haaraa in adeema. Rakkinni salphaan inni nuyi yeroodhaaf baannu kuni ulfina bara baraa isa safara malee guddaa sanaan baachuu nu qopheessa jechuudha. Wanti har'aa kun rakkasaa mootummaa Waaqayyoo wajjin wal bira qabdee ilaalte waa'ee rakkinaa sana hin yaadattu jechuudha. Amma biyya lafaa irratti wangeelaa fennee akkas taane amantii fennee gatii akkasii baafne aarsaa akkasii baafne waan jedhu achi dhattee wanni kun nanaaf hin malu warri fayyadu jechuudha. Waliin madaalu waan ta'eef jechuudha. Jireenyi bara baraatii fi rakkinni har'a biyya lafaatti keessa jiraannu kuni waan wal hin madaalleef jechuudha. Kanaaf nutis kanuma keessa jirra. Waraansuma akkasii keessa jirra. Amma kan Iyyoobiin yoo ga'uudhaa baate jiru. Rakkina keessatti qorumsa keessatti cimnee Iyyoob irraa maal birraa yeroo kadhannu namoonni maa jedhu obsa Iyyoobiin nuuf kennee Waaqayyo. Kadhannaan sun kadhannaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Iyyoob akkamittiin obsee maal ta'ee obse namni haati manaa hiriyoonni kunillee deebi'anii summiitti ta'an jechuudha. Waan isaan gorsaa jiranii waan jajjabeessu miti. Waaqayyo kana sirra dabarsa. Dhumarratti Waaqayyo lallabaan ta'e tokko nutti tola yeroo lallaba isaa dhaggeeffatan tokko Iyyoob eeganni ijoolleen isaa dhalattee qabeenyi isaa dachaa lama deebi'ee booddee gaaf tokko seetanaa wajjin karaa irratti walitti dhufanii. Karaa dhufanii naani harka sargee kottu jedhee Iyyoob. Wangeela irra jiru kuni akka oduu duriiti. Kottu na qoreenaan seetanni amma immoo dachaa afursiifa baay'ee durissi qoraa jedhee baqatee sokkeeru namoonni jechuudha. Maal jechuu barbaadetanii hammuma keessa turu caalaatti rakkina sana keessa yommuu dabarru hin yaadannu. Waaqayyo hin irraanfachiise. Ijoollee isaa warra duraarra kan caalan mimmiidhagoo kenneef jira Waaqayyo. Qabeenya isaas dachaa godhe waan ta'eef. Kanaaf maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Thank you. Galatoomi Sambii. Namatti tola. Sagaleen abdii akkasii, sagaleen jajjabina akkasii namoota yeroo jireenya keenya qormaata keessatti kufuu haalonni yeroo nu marsan yeroo guyyaan nutti dukkanaa'u haalonni yeroo bitaa nutti galanii macaafa qulqulluu keessaa sagaleewwan jajjabina akkasii yeroo dhageenyu yeroo dubbifannu baay'ee nutti tola. Faarfannuu laata. Faarfannaa baay'ee gaariidha. Asumaan ogeessonni kaameraa keenya dhuma sagantaa kanaa irratti faarfannaa kan akka isaan nu affeeranii asumaan dubbannee darbuu barbaanna. Walumaa gala Waaqayyoo haalota gaggadhee hundumaa gara gaariitti akka inni jijjiirudha kan nuti arginu. Gufuun jira iyyee jira. Sababni isaas biyya lafaa keessa waan jirruuf rakkinni jira iyyee jira. Chaalenjiiwwan garaagaraa jiru jechuudha. Garuu chaalenjii sana dudduuba dirree wal qixxaataan akka jiru tilmaamutu nurra jira jechuudha. Yeroo tokko namoonni dhiibi gaara kana callisiime. Abdiin kutiin gaara kana dhiibi. Gaara kana dhiibdee hojii jigsitee gaara sana duuba wanti stable ta'e tokko waan wal qixxaataa wayii ta'u akka jiru jechuudha. Jireenyi salphaatti hin milkaa'amu. Jireenyi bara baraa qofa miti. Biyya lafaa kana irratti iyyuu qoramneetu ilaalamne qoraafamneetu gara caalutti nu geessa jechuudha Waaqayyo. Kanaaf seenaan Iyyoob fakkeenya guutuudha. Walumaa gala qorannaa keenya keessaa mata duree guddichi gufuuwwan garaagaraa yeroo nu mudatan akkamittiin cichoominaan amantii keenyatti waaqa keenyatti cimnee bira darbina ka jedhu. Seenaan namoota haga ammaa nu irraa ilaalaa turre warri jabaatanii dhaabbatan dhuguma qoraafamanii Iyyoob jireenyi isaa inni qormaata booda dachaa dabale. Ani yeroo waan kana ilaalu waa tokkotu natti dhaga'ama. Waaqayyo Iyyoob jabaadhu. Yoo qormaata kana jabaattee moote waa hundumaa iddootti deebisuudha darbee dachaasii hin godhani. Waaqayyo waadaa akkasii Iyyoobiif hin galle. Amantii kan nuti yeroo darbes ilaalaa turre gowwummaatti lafa duwwaa hom tokko irra hin jirre dhaabbatanii amanuu jechuun akka kana jechuudha.
So garuu nuti warri dubbisaa jirru kuni hinumaa carraa qabna. Sababni isaas bu'aa isaa ilaalaa deemna jechuudha. Bu'aa namoota waaqayyoof amanamanii jireenyi isaanii inni qorma booda hagam akka miidhagu hagam akka bareedu ilaalaa waan deemnuuf namoota sana caalmaatti amantii keenyatti jabaachuu fi nuti namoota ayyaana qabanidha jedheen yaada. Kanarratti samaayii galuun dhiphinaan iyyuu rakasa waan ta'u jira jechuudha. Samaayii galuun dhiphinaan iyyuu rakasa akka ta'e beekuu qabna jechuudha. Seenaan iyyuu fi waan baay'ee nu barsiisa. Samaayii argachuudhaafis dhiphinumaan samaayii argachuun iyyuu rakasa jechuudha. Maaliif gammachuun sana booda agarrutu isarra caala dhiphina keenya irraa kan nu dagachiisa jechuudha. Iyyoo gaafa wanti hundumtuu bade gaafa waaqayyo deebi'ee Musee eebbise waan darbe sana hundumaa irraan bade jechuudha. Nuuni isarra rakkina har'a addunyaa kana irratti nu qunnamu kana hundumaa dagannaa jechuudha gaafa samaayitti gallee jennu jechuudha. Nama samaayii galu gooftaan maa godhu. Ameen. Thank you. Galatoomii geessan sagantaan keenya sa'aatiin keenya gara dhumaatti dhufaa waan jiruutii fi namoota warra akkasii duwwaa miti. Bartootuma Yesuus warri jedhaman gooftaa Yesuus yeroo lafa kanarra jiraachaa ture bartootatti waa baay'ee himeera. Waa'ee duusaa, waa'ee fannifamuusaa, waa'ee du'aa ka'uusaa itti himeera jechuudha. Asitti immoo ragaa gara biraa. Namootuma baay'ee fagoo ta'an otoo hin taane namootumti nuti baay'ee Yesuusitti dhiyoodha jedhanii utuma lallabanii, utuma faarfatanii, utuma waldaa kiristaanaa gaggeessanii, utuma yeroo hundumaa torbeetiin gara waldaa dhaqanii namoonni abdii kutatu. Isaan keessaa bartoonni gooftaa Yesuus gaafa gooftaa Yesuus du'e abdii kutannaa guddaatu itti dhaga'ame jechuudha. Gaafa Yesuus du'aa ka'u waa'ee hinuma macaafa keenya Luqaas boqonnaa 24 keessatti waa'ee namoota lamaan gara Emaawus deemaa turanii gaafa laallu waan gaaffii guddaa namatti ta'u ture jechuudha. Mee bartoonni hamma kanatu Yesuusitti dhiyaatanii abdii kutachuun isaanii kun maalirraa madda itteetu yaaddaa achumaan waan yaada kee keessa jiru wajjiniin. Gooftaa Yesuus bartootaan akkas jedhee ture. Wanta baay'ee waan inni isinitti mul'ee qabaadha. Garuu maal gochuu hin dandeessanidha. Baachuu hin dandeessan haafuu godheetu dhiise jechuudha. Galgala qabamuudhaaf jedhu sana Phexros fa'aa warri kaan yoo si gante ani sin ganu wantoota baay'ee ture. Gaafa galgala inni waa'ee du'a isaati haasa'u galgala kana ilmi namaa dabarfamee kennama. Hundi keessanuu galgala kana na dhiistanii deemtu gaafa inni jedhu Phexros waan baay'ee dubbate jechuudha. Amma ayyaana ture yeroon suni magaalaan mandarri Emaawus jedhamtu kun gara kiiloomeetirii 11 fagaatti Yerusaalem irraa. Wanta Yerusaalem keessatti ta'e hundumaa abdii isaan kutachiiseetu waan hundumaa zeerootti dabalaniitu gara mandara ofii isaaniitti deebi'aa jiru. Dhiisanii jechuudha. Yeroo ta'e tokkos Phexros fa'aa baay'ee qurxummii qabutti deebi'anii turan. Jechuun gooftaa dhiisanii qurxummii qabutti deebi'anii turan jechuudha. Gaafa qurxummii qabutti deebi'an illee halkan sana gidiraa argaa bulan. Amma Yesuus dhufutti. Kiyyoon isaanii duwwaa ture jechuudha. Bakka kanatti jarri kun waa'ee Yesuusiin waan baay'ee isa gadda. Nuti koo bittaa Roomaa jalaa isatu bilisa nu baasa jenne waaqayyo karaasaa waan baay'ee nutti hime jedhanii yommuu isaan haasaa deemanii abdii kutatanii Yesuusii ingaa duubaan dhaqeedha. Du'aa ka'eeran. Duubaan naqeetu maali ani isin haasoftan kun jennaan itti galagalee inni gala qophaa jedhamu tokko itti galagalee ati haaraadhaan torban kana Yerusaalem keessatti wanta ta'e hin beektu ati ittiin jedhe maaltu ta'e jennaan Yesuus nama Naazreetiin abdii hundumnu irra kenne isatu akkas nu godhanneetu jirru. Inni immoo deebiseetu maalree inni yeroo jiru koo waan baay'ee isinitti himeera kan kun isarra ga'uun waanuma dirqama ture jedheetu Isaayaas keessaa itti hime. Booda imala isaanii iddoo ta'e gaheetu akka waan iddoo biraa dhaquutti aggaamedha deemuu fedhe. Lakki nu faana galta malee aduunis dheeraa kunoo jedhanii fudhatanii galan. Gaafa mana gahanii irbaati dhiyaate sila haasaan isaa karaatiitti toleera. Bakka nama waaqayyoo jedhanii fudhatan waan ta'e akka inni Yesuus ta'e hin beeku. Nu kadhadhumee jedhan. Gaafa inni harka isaa bal'isee kadhachuu jalqabu arganii madaa harka isaati. Yeroo isaan ameen jedhanii inni immoo hin jiru. Namoota kiiloomeetirii 11 duuba deebi'an. Nyaanni irbaata sana jechuudha. Galgala sana xomboora qabsiifatanii amma bartoota bira akka bara kanaa silkiin hin jiru. Silaa bilbila Phexros gooftaan nama karaatti ol agarreessu. Hin deebi'an jedha. Karaa dhaqanii
dhaqanii bartootatti tuuta sanatti himan. Akka nutti mul'ate karaatti akkas jedhee waan baay'ee musanaa isaanii lakkoofsa 38 fakkaata. Maaliif amma kana dhiphattu dhaqee gidduu isaaniitti argamu. Ani koo wanta kana hundumaa duraan dursee isinitti meera. Maal jechuudha gaamma bartootuma ta'anii waan itti sila kaastee wajjin jechuudha. Gooftama wajjin adeemaa turani. Garuu deebi'anii abdii kutannaa keessa seenan jechuudha. Inni irraanfatan jechuudha. Wanta wangeelli kun nutti himu yeroo kamitti yoo ta'e irraanfachuun nurra jiru jechuudha. Inni gaafa hundumaa inni kun qajeelchaa keenya kaartaa nuyi ittiin addunyaa kana abuurruudha jechuudha. Kaartaa nuyi ittiin mana samiitti ittiin imalluudha jechuudha. Yeroo baay'ee Yesuusii wajjiniin baanee Yesuus nu faana jiru jechuusaa irraanfanna akkuma warra galaana irraa sana jechuudha. Al tokko tokko ni shakkina. Gaafuma sana galgala yommuu bartoonni kun lamaan naqanii deebi'etti malee Toomaas immoo ani nama nu hamma sadarkaa sanatti yeroo darbe kaasneer kottu quba kee harka koo keessa kaayiti cinaachi koo keessa kaayiti mirkaneeffadhu jedhee gooftaan yommuu isaa waamu agarra jechuudha. Filiphisiis boqonnaa 4 lakkoofsa 4tti maal jedhaa gooftaatti gammadaa. Ammoo nan jedhaa yeroo hundumaa gooftaatti maal godhaadha gammadaa. Akkuma kana Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 28 irratti Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaare gara gaariitti isaan hin geessa. Amma jarreen sana Yesuus iddoo biraa dhaquu hin danda'a ture. Garuu abdii kutannaa garee keessa jiru waan ta'eefitu duukaa bu'ee isa du'aa ka'ee isaan faana sokke. Karaa Emaa'us irra. Maaliif gara gaariitti dhaqee isaan deebise. Dhuguma jaalala guddaa isaaf qabu Kiristoosiif. Kanaaf jedhanii irbaata dhiyaate sana nyaanne. Oduun suni breaking news isa har'a jennu jechuudha. Oduu ammeedha jechuudha. Wanta bartoonni warri isaan wajjiniin turan sun dhaga'uu qabanidha waan ta'eefi kiiloomeetirii 11 sana duubatti deebi'an deemsa sa'aatii 2 ta'e. Deemsa sa'aatii 2 duubatti deebi'anii dhaqanii oduu kana bartootatti himan jechuudha. Kanaaf Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan geessa isaan immoo warra akka akeeka isaatti waamamanidha. Jarri sun warra waamamanidha bartoonni sun. Kanaaf inni isaan abdii kutatanii sokkan ilaa kun utuma jiraadhe ona dhiiste deemtedha Yesuus isa du'aa ka'e hin dhiisne jechuudha. Barbaacha karaa isaaniitti gara mandara isaaniitti faana deeme. Kanaafi Qorontos keessatti maalidha dhaabadheen jira kanaaf se'u of eeggatu kufee kan argamneef kan jedhu. Thank you. Galatoomii abdii kutaxaan faana wal qabsiistee wanta itti dabaltuu jiraate carraasii kenneera. Ishi yaada obboleessi koo san biyya addunyaa kaase irratti waa'ee namoota daandii Emaa'us kanaa gaafa ilaallu akkas jedha macaafa Waaqayyo waadaa seenaa jedhudha. Gaafuma jalqaba isaa dubbisnu Yesuusin beektamoo seenaa isaa qofa beektaadha. Gaafa seenaa kana wajjin wal qabsiisnu jarri kun waa'ee Yesuusin beeku malee Yesuusin hin beekan jechuudha. Waa'ee Yesuusin beeku Yesuus nama Naazreeta akkuma akka ta'e hin beekan jechuudha. Eenyummaa isaa adda baasanii hin beekan jechuudha. Kanaaf nuyis wantoonni kanarraa barachuu qabnu waa'ee Yesuusin qofa beekna moo Yesuusin beekna. Isa dhugaa isaa Yesuusin beekna moo waa'ee masaa dubbittii waa'ee miti isaa macaafa qulqulluu keessatti waa'ee waan barreeffameef waa'ee isaa dubbittii waan dubbisnee agarreef kan jedhu itti yaaduu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Waa'ee Yesuusin caalmaatti Yesuusin beekuun akka nurra jiraatu jechuudha. Jarri sun kan isaan akkuma obboleessa sii kaase duubatti akka deebi'anii imala kiiloomeetira amma kana jechuudha. Nunis waa'ee Yesuusin beeknaa ta'e adeemsi keenya yeroo dabarsinee akkasumaan jechuudha. Kanaaf itti yaaduu danda'utu nurra jiraata. Inni kan biraan Yesuusin ilaali kan jedhu irratti akkuma macaafa qulqulluu keenya irraa jedhu Filiiphiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irraa garaa Yesuus qaba ture qabaadhuudha. Yesuusin ilaali jechuun wanti kamiyyuu garaa Yesuus fakkeenya jechuudha inni karaa hundumaatiin fakkeenya keenya isa mudaa hin qabne akkuma innis dubbatu waa'ee ofiisaatii gaafa dubbatu rakkinni qormaanni rakkooleen wanti isin mudatu kuni aaraa miti anis wantan argee darbeedha. Kanaafiyyuu jabaadhaa ani immoo maal godheera jedhee ani immoo biyya lafaa moo'eera. Kanaafiyyuu Yesuusin gaafa ilaallu nunis biyya lafaa moo'uu akka dandeenyu kanarraa baruutu nurra jiraata. Kanaafiyyuu imala keenya kiristaanummaa keessatti Yesuusin ilaala deemuun nurra jiraata. Yesuus fakkeenya keenya isa guutuu fi isa gaadhaa kan jedhu dubbachuu barbaadita. Galatoomii Waaqayyo sinaa eebbisuu lachuu keessaniyyuu otoo abdiin haasawuutii waa ta'e tokko yaadadhe kitaaba tokkorraati. Qoreewwan har'a biyya lafaa kanarratti nu waraanan hundi isaanii Yesuusii waraanan yeroodha. Gooftaa Yesuus garuu qormaatota biyya lafaa kanarratti isa mudachaa ture hunduma isaa
hunduma isaa keessa moo'ichaa hin darbe jechuudha. Karaa inni ittiin moo'e inni jalqabaa waa hunduma abbaa isaatti dabarsee waan kenneef. Jireenya isaa hundumaa fedhii isaa hundumaa ka abbaatti dabarsee waan kenneef. Ka biraan macaafa qulqulluu kana caafattoota qulqullaa kana gooftaa Yesuus baay'ee dubbisa ture jechuudha. Kanaaf qormaatota isa mudataa turan hundumaayyuu caafameera. Yeroo tokko warri waa barreessan kuni namni dubbisu waan dubbatu hin dhabu. Kitaaba qulqulluu kana caafattoota maramaa bara sanaa hundumaa waan dubbisuuf qormaatota seexanni kallattii falkallattiidhaan itti fidaa ture hundumaa barreeffameera caafameera dheetu sagalee waaqayyootiin mo'aa ture jechuudha. Kanaaf har'a gufuuwwan jireenya keenya keessatti nu mudatan karaa nu ittiin moonee darbinu tokko sagalee waaqayyoo kana dubbifachuudha. Sababni isaas macaafni qulqulluun kun abdiidhaan guutuudha. Nu jajjabeessaa, nu qajeelchaa, nu gorsaa, daandii nutti argisiisa jechuudha. Kabiraan ani irraa dubbachuu barbaadu tokko yeroo hundumaa gaafa abdii kutannaan gara keenya dhufu Yesuusin ilaaluu qabna jedha. Abdii kutannaan diina milkaa'umsaati. Namni jireenya isaa keessatti kan inni du'u, kan inni iddoo hin barbaachisnetti kufee hafu waan abdii kutatuufi. Namoonni baay'een abdii kutatanii yeroo isaan lubbuu isaanii balleessan argaa jirra jechuudha bara kana. Namoonni baay'een abdii kutatanii yeroo isaan hawaasummaa keessaa of baasanii jireenya isaanii dhaban baay'ee argaa jirra jechuudha. Gooftaa Yesuusi abdii kutannaa abdii kutachiiseetu waa hundumaa mo'a jechuudha. Wanti namatti tolu abdii baay'ee nuuf kenneera. Akkati sila dubbiste waaqayyoo warra si jaallatan karaa hundumaa gargaareetu gara gaariitti isaan geessa. Karaa tokko miti, karaa lama miti, karaa sadii miti. Karaa hundumaa waaqayyoo nu gargaaree gara caalutti, gara gaariitti, gara jireenya fooyyee qabuutti nu geessuudhaaf yeroo hundumaa waaqi keenya nu bira jira. Abdii kutachuun nurra hin jiraatu. Gufuun hagamii haa jiraatu, rakkoon hagamii keessatti alatti, amantii keenya keessatti nu haa mudatu, abdii kutachuun nurra hin jiraatu. Sababni isaas Iyyoob abdii kutatanii waaqa isaanii wajjiniin adda hin baane. Namoonni baay'een jireenya isaaniitti abdii kutatanii amantii isaanii hin dhiisne, Yesuusiin gara ganuutti hin dhufne jechuudha. Haga dhumaatti, haga du'aatti waaqayyoof amanamuutu nurra jiraata. Abdii kutannaa, abdii kutachiisne haga dhumaatti waaqayyo wajjiniin jiraachuu akka dandeenyuuf waaqayyoo ayyaana isaa hunduma keenyaaf haa baay'isu. Ameen. Egaan kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenya tokko lama jennee kan qindeeffanne asuma irratti xumurra. Yoo jaalala waaqayyoo ta'e torbee sagantaa wal fakkaatuun walitti deebina. Hunduma keessaniif nagaan keenya, nagaan gooftaa Yesuus, ayyaanni waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu jennee yeroo nagaa isinitti dhaammannu nuti asii sagantaa keenya kadhataan goolabna abdiin kadhatanuuf godha. Yoo jaalala gooftaa ta'e torbee walitti deebina. Waaqayyo nama torbee nu haa godhu. Galataaf ulfina oqubaa addaa qabannee fuula keetti dhiyaanna mootii ulfina. Yaa isa waaqaaf lafa galaanaaf burqituu bishaanii isaan keetti kan argaman hundumaa uumte. Nuun immoo akka bifaaf akka fakkaattii keetti kan nu uumte. Galata siif dhiyeessinaa bara baraan galanni siif haa ta'u. Ameen. Bu'aa ba'iif rakkinaa wal'aansoo hundumaa keetti bukkee keenya taate. Dhugaa macaafa qulqulluu keessas akka qayyabannuuf ayyaanuuf baay'iste. Arraba keenyas jiidhaattee eddee dhugaa kee akka dubbannuuf ayyaana waan nu baay'isteef si galateeffannaa bara baraan ol jedhi. Ameen. Ammas mootii ulfinaa akkuma irraa dubbanne mootii ulfinaa wal'aansoon qormaanni wanti kamiyyuu yoo jiraate si ilaallee deemuu akka dandeenyuuf gargaarsa samaayii nuuf godhi. Ameen. Warra isa dhugaasaa si beekan warra isa dhugaasaa si beekanii si wajjin adeeman nama ta'uu akka dandeenyuuf ayyaana kee nuuf baay'isi. Ameen. Dhaggeeffattoonni keenya illee iddoo jiranitti dubbii kanaan eebbifamanii isa dhugaasaa si beekanii adeemsa lafa onaa kana si wajjin xumuruu akka dandeenyutti hunduma keenyaaf ayyaana kee samaayii baay'isi. Ameen. Yeroo addanaa gargar baanu ayyaanni kee iddoo jiru hundumaatti nu wajjiniin haa ta'u. Ameen. Wallaansoo bu'aa ba'ii lafa onaa hundumaa xumuranii isa haaraa mootummaa eegaa qooda kan qabaatan nama nu godhi. Kana hundumaa si kadhanna maqaa isa mo'aaf jaalatamaa dhala keessoo jettee bararaa. Ameen.